عمل غاري قبوته قبدرا من نسا من إيمانا تيكار كمو أبان منا نما عمل غاري قبو حالي إني هذا مناتي وجنجراتو حالي إني إلماني وجنجراتو وحسنا في فعال هجين إسا غرتي دلغان إساتيس ونني هجتو في يرو غرتي آريس يرو دلنيس وني إسر إيغمو عمل بريدة تود أبان منا سراوة خانة تود درا موجها يرو دغنغر هذا منا رأركي إلماني رأركيس خان سريس خاكا جيرج خان غرسو تهودا قبا وانسا نرتججو مالي فقنا قوتنجي خيائي قدا ولوسون تاني وانسا سريسي دغنغر سن ورساتيف كان سريسو تهودا قبايا درا أبان منا كجيلا تهو قبا جيجو إلمون أبان منا يون كجيلي أقوم تقو هاتي ديم صلاة ينان أبان كياون صلاة مالين صلاة جين هادان أبان كياون صلاة أني مالين صلاة أبان فكين يتهو قبا جيجو مانا غيستي أبا تيك توك الرأي يتهون قبو خان فيسبوك الرأي جاول تهون قبو أبا عمل غاري قبو قدوا ور منا سنيف نمني تيدتي جلد يمججو منا سنسا بلچا منا سني وانتهف واني أفان ساتي بهو في هجين ساتيس وان غاري تهورا قبدي مارف أكان ججورا واني سر رأيقمو أبا منات الرأ خاناتو يقم ججو في ذلك خير وان قرتي إني إبادة غيستي يرو أزانا كرم الزيدة ديمو غيستي من غيستي وقاتا وقرآن قرأو غيستي هدنو غاري تهو قبور من ساتي بججو لقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أكم هدنا بريدو نما مسلماتي في رسول التيرتني جلد يمن سنتي أبا مناتيس من غيستي هدنا غاري تهو قبا ورساتيف ilmaani saatiif abbaa gaarii amala gaarii qabu kan gartee ibaadatiis quraana qara'uu keessattis khayrii fi dalaguu keessattis khayritti isaan ajajuu keessattis nama hojjetee hojjechiisu tahuudha qaba abbaan mana sanii jechuu manni mana diin akka ta'u dura akkasuma abbaan mana hoggaanii fi kasitti qaceelfamaan nama gartee diin hordofu ta'e kan amala gaarii qabu ta'e خان إبادة قدتو خيري قدتو خان عمل بريد خان أوقاتي هاتي مناتيس أكسمته قبدي هاتي مناتيس هدنا أكابا مناسيتي دين التنما ججو دين الرتنما غرغارو عمل لسي عمل بريدا واني أفانسيتي بوان بريدو خانته قبدي ججو هريرون أبا مناتي في أبا منا هاتي منا أمتا تيك توكو سون تاني ورغرتي isinis bakka garte qaama gallakiftu tadira garte jana jeddu ta'uun qabdu nama rabbi sodaatu ta'uu qabdi mana keessatti inninis nama rabbi sodaatu ha isii maleen beeyne ta'uu qaba jechuu isinis ka isa maleen beeyne ta'uu qabdi khana oggaa taate manni kun mana diin ta'a jechuu ثانيا تحية الظروف وان garte mana san manni ka mana diin ta'u akka shaytaanni keessatti norre akka shaytaanni keessan galle وان كانت هوف قباهم برباجي سارة سن أكا مجنان ظروفا وان إس إبادة تساني غرغارد كالمكان المناسب البعيد عن الإزعاج أكا غرتي بوتا إزعاجا وان نما قدر را بيزي نما واني عزا نما قدر را فقا چوداتي في هايا منسان كيستي دوا وان غرتي مني سنكا غرتي مني شيطاني كيستي نغل لوغاتو مسلسل خيست شدور رافقاتو تك أبا مناتي فادا منار روانيغا مججو وان حرام هندر رامانا سن كيست فقيسو سيارة دقو هاتو شيشة دقو هاتو موزيكا شدو هاتو مسلسل دادا وچو هاتو ورّي مانا ساني وان فساد غرتي خانا هندر رامان ساني قل في رويتي وقاول سينتتي مانا دين تهورا قبا جتو من ساني مانا خانا هندر را ولا باتو قبا mana waan kana hundarra wala baatoo qaba jechu waan isaan gartee diin irraa isaan fageessu khabiizi isaan godhurra manni isaanii fagaachuu qaba manni isaanii libaanata keessatti aarfamuu qaba shiishaan keessatti dhugamu siyaaraan keessatti dhugamu takaayyatan keessatti kaayatamu musalsalli adda addaa keessatti daawwatamu sirbichi irraa dhiichisu hin jiru manni isaanii waan haraam rabbiin godhe hundarraa fagaacha jechu televiziyoonni mana isaanii irraa deemu quraana irraa deema
quraana irraa deema suuraa qullaa dubartichi keessatti arkuun hin jirtu isiin asichi teessee dhiira adda addaa achi keessatti hin daawwattu mana sun keessatti isiinis dhiiran janajjantu innilleen dubartiin janajjanu warra nagayaati jechuudha waan gartee silaa rabbirraa nama fageessu hundarraa'u mana isaanii kana walaba godhuudhaan qophaa'uu qaban haati manaatii fi abbaan manaa jechuudha akka manni isaanii imaana ta'u waan kana hundarraa mana isaanii walaba godhanii isiinis Allah masha Allah oggaa isiin nama diin qabu taate inni nama diin qabu ta'e nama amala gaarii qabu tahanii walitti dhufan yaa masha Allah yaa bareedina jiruu isaanii jechuudha jiruun isaanii haalaan tolti jechuudha yaa masha Allah isiin haadha TikTok miti inni abbaa TikTok miti yoo TikTok seenan khayri dhaggeeffatan suuraan isii bakka takka hin jirtu isiis qaama isii isa qofa arga inninis isii qofa janajjana isiin isa qofa janajjanti mana oggaa ol seenan sirbin jiru musalsalin jiru shishaan hin jiru siyaaraan hin jirtu wannummaan silaa gartee shayxaana mana wanni godhaa takka illee hin jirtu jechuudha akkanatti qophaa'an jechuu dura ajiisaan mana isaanii irraa isaan qaban silkiin isaanii quraanaa irraa deema silkiin isaan qaban televiziyoonii isaan qaban imbitiriin mana sun keessaa jirtu jechuudha duwwammaas wanni isaan irraa eegamu sadaffaan توصيل السماعات مسجلة سماعة غرتي غرغدا فمانا خيستي اكا الله بيزين غون اذان غونتي قران سمانا خيستي شدو قبن خيسافو بكا غرتي مانا قراني مانا خيستي شدمو قبا يرو بكا نياتا هاتو مانا غرتي بكا تانسانتي قران دغيفچو قبن يرو تاو قراني چرا دلغو قبا قران دغيفتي يچو سيني سوغا نياتا غوتو قران ديمچرا قران خنا دغيفتي هاتي ماناتون جتو غا مانا خيس جرتو ilmaan isiitis akkasumatti deeman jechuu quraanuma dhaggeeffatan yeroon isaanii quraana kana rabbii ziitaati yaa maasha Allah haadha quraana dhaggeeffattu abbaan manaa oggaa ol seenu quraanaan manarraa deema yeroo gartee mana keessatti bakka ta'an sanitti jechuu manni isaanii quraanaatu irraa shidama quraanaatu irraa deema wanni gartee ijoolleenis wanni dhaggeeffattu quraana kana jechuu mana keessatti yaa subhaanallah afraffaan mana isaanii keessatti orfaa takka mana tokko ulaa takka qopheeffachuun isaanirraa bareedaadha suni mana san keessatti waan gartee isaan fayyadu akka kitaaba akka gartee kaasitaa adda addaa ijoollee gartee waan quraanaa jechuudha kaasitaa waan siinjoo quraana irra dhaggeeffatan waan akkanaa kana mana sun keessatti qophaa'ame namni mana san seene kitaaba dubbisuudhaan kitaabni ijoollee fayyadu kan dubbisan mana oggaa seena maktaba qabaachuu qaban jechuu walumaa galatti maktaba kana keessatti kitaaba dubbisanii ijoolleen irraa bu'aa buufattuu jira hawaarraa baratanii jira kan gorsa dhaggeeffatuu jira kompiitara yoo taates waan gartee khayrii irraa dhaggeeffattu ijoolleen kana jechuudha khashanaffaan tahdiidul waqtii munaasib ijoolleedhaaf yeroo godhanii guyyarraa yeroo qopheessu wajji ta'anii asrii boodallee haa taatu ilmaan fiitii wajjiin ta'anii haatiin isa siin teessee abbaan isa siin teessee ijoollee isaanii san waan isaan baratan eessa geessee maalirra jirtaa barnoota san isaan yaadachiisuudhaan akka ilmi isaan baratan godhuudha jechuudha waan ifii beektu ilmaaniif dabaluudhaan wajji teessee waan hin beeknetti himuudhaaf mana keessatti yeroo godhuuf qabdi ilmaanis mana keessan keessatti yeroo gootee fi yeroo gartee isaan mana barnoota irraa dhufan waan gartee yeroo takka ta wajjiin teessee wajjiin gartee muxaaltu godhuuf qabda jechuu qayyabachuu jechuu waan isaan akka qayyabatanii hubatan akka darsii isaanii waan baratan haffazan akka quraanas gartee haffazan waan madrasa baratan waan mana barnootaatti baratan akka asitti irra deebi'an haadha abbaan toohatanii quba qabaachuun isaanirraa eegamaa jechuudha akkasumammas jaaffaan fatu halaqatil hifzi kitaabillah azza wajal warra manaatiif abbaan manaa yookaan haati manaa har'a beekumsa qabu waa isaanirraa mana kana keessatti hifzii godhuu qaban yeroo takka godhanii ganama subii haa taatu mana kana keessatti quraana haffazuu quraana qara'uu wajji ta'anii jechuudha yeroo tana maatiin mana keessatti yeroo takka godhatanii isaan hundi quraana haffazuu fi qara'uun isaanirraa barbaachisa mana kana keessatti yaa maasha Allah haati manaa abbaan manaa eega ijoollee rakkataniis ilmaan isaaniitii wajjiin yeroo bareedduu takka godhatanii subii booda haa taatu asirii booda haa taatu yeroo wartee warra manaa sanii mijjaa'u keessatti yeroo isaanii mijjaa'u keessatti guyyarraa ta'anii quraana wajjiin qara'u guyyarraa ta'anii
درسي قرآن أوفو جتشو يو خاني في غرتي يو غرتي غير رامي جونيس ترباني غيا سدي ففر اللي غرتني غيا غرتي إساني مجاوان قرآن غرتني قرأو أكا غرتي باتي را قرآن تمرنت يا سبحان الله أول باتي تقا إيغلان باتي تيو تمرن يو تقات جتشو يو قدت باتي تفتو سندرت اسم جاوب جتشو حفظوا في هبتشو عائلان من خيسا ماتي من خيسا تنتاني يروهن درسي غرتني قرآن وجين قرأو دا من ثاني قرآن خيستي قرامو قبجتشو هاتي مناتي في أبان منا إيغل ما نركتنيس ilmaan saaniiti wajjin wajjiruun numa bereetti jiruun akkana bereeddu waan jirtu silaa haadha manaatis teessee quraan hoggaa ganama wajji qaraatan kan ati dhaggeeffattuuf kan isiin isii dhaggeeffattu ilmaan hoggaa dhufan kan ilmaaniifis dhaggeeffattan kanamuu taa'eetis wajji qara'u yaa maashaallah yaa bereedina jiruudha manni mana quraanni keessa qaraamu hoggaadhate yaa maashaallah torbaanirraa darsii gartee ijoollee barsiisu توحيد فا برسيسو منا في خيستي جچو علمانيف تيسي ذكري غدو محاضرة وراف دبرسو إساي يادچيسو ساعاتك غير عيلام غدتي وجتاني درسي وليف دبرسو محاضرة غورسا وان برنوتا وليف دبرسو وليادچيسو والغغافتني وان بين وليف برسيسون تربانتي حالان بريدادا ورا منات الراجچو طيب سديتفان أما سورة بقرة إلا مناخ سورة بقرة خيسة قرامت شيطان الرئيس سورة بقرة خيسة قرامت شيطان الرئيس سورة بقرة قدتني غير نموتو من ثاني خيسة أدقودتني قرؤون يا ما شاء الله بريد جچو نموتو أتيس جوزا كنا إنني جوزا سينكبته يوفر نم تقوى قرأو يوفر أدقودتني أقراني المهم من خيسة قرآني سوران بقرة قرامو جتو سوران بقرة دا من خيستي قرامو شيطاني اتندياتو جتو سغلي حفظي غرتي منساني اذكار هاتي مناتي فبا منا ذكري غنما تغلغلا افي غنماس تاني قرو هاتي مناتي فبا منا ilmaan oggaa rakkatanis ilmaan saaniitii wajjin zikrii ganamaa galgalaa sunis qarawuudha jechuudha. Irraa dagamuu dhabuudha. Zikrii sun ganamaas galgalaas qarawuudha. Irraanfachuu dhabuudha jechuudha. Ammas du'aa yuggaa mana seenan qaraanis qarawu du'aa yuggaa sagaraa seenan waa hedduu zikrii hedduu jira. Toggaa sagaraa seenanii toggaa sagaraa irraa bahanii toggaa mana seenanii toggaa mana irraa bahanii toggaa rafuu deemanii toggaa hirriba irraa kaanii yaa maashaallah ha oggaa nyaata deemanii nyaachuu deema osoo nyaanneen duratti eega nyaata nyaatanii jechuun ha osoon uduwanneen duratti eega uduwataniis oggaa huccuu uffataniis ha oggaanii fi bishaan dhuganiis yaa maashaallah zikrii ganamaa galgalaatis akkanatti warri manaa oggaa irratti ifate waa hunda keessatti sagaraa seenuun zikrii irraa ba'uun zikrii waan baaniin zikriin beed yeroo rafan akkasi yeroo hirriba irraa ka'an akkasi yeroo nyaatan akkasi yeroo nyaata boodaas akkasi nyaata duraas akkasi nyaata boodaas akkasi jechuudha yeroo nyaata gootuus jechuudha yeroo hunda keessattuu yeroo gartee waan kana hundatti tiifachuu qaban jechuudha warri manaa zikrii kanarratti tiifachuu qaban akkasuma zikrii ganamaa galgalaatii fi zikrii kanarrattiis jechuudha. طيب قرنفان warri manaa leenjii waliif kennu qaban maatiin soomana sunnaarratti wal leenjisuu qaban isniina khamisa haa ta'u guyyaa tokko soomanni tokko furuu haa ta'u ati almuhim soomana sunnaarratti wal leenjisuun isaanirraa barbaachisa jechuudha wal leenjisuu qaban ifiifis ijoollee isaaniiti jechuudha. ويكون الصيام soomana sun jamaa bakka takkatti soomananii wal garsiisu warri manaa amma fakkeenyaaf abbaani soomanee haati manaatis haati ijoollee isaaniitis dandeessu taanaan akkanatti barsiisuu qaban kaanii hiraabaa hojii nyaatanii jechuudha. Sigaltee wanni kunis haa barattu ijoolleenis ifiifis itti haa dalaganii jechuudha. Kudha takkaffaan duwwagaa warri manaa kuni torbaanitti yeroo rabbi isaanii laaffise yeroo torbaanitti godhatanii fira fi ziyaaru. Guyyaa keessa kaayyatanii manna imaanaa kana jechuun fira dhaqanii ziyaaru tolatti ooluu jechuun ziyaaraa baatii irraa godhatanii
yookaan gartee aayilaa namootu ziyaaruu akka ziyaaran jechuudha. Kunis fira fi maxxanfachuudha. Illaanuu namni umriin akka isaa barakaa harkattu harka fedhe rahima isaa haa maxxanfatu jan. Rahima fi ziyaaruun yaa maashaallah kunis niimaa bareedduudha. Ifiifis niimaa rabbiin itti ajaje jechuudha. Rahima fi ziyaaruun maxxanfachuuni jechuudha. Suni rizqii keessatti dabalata harkata umriinis barakaa harkatti jechuudha. Waan kana akkasuma ollaarra dagamuu dhabu. Haqa ollaatis eeguu. Haqa ollaatis والجار ذي القربى والله ستيانو في والله جناجها توججو. طيب جبريل دوت ندامات رجي صلى الله عليه وسلم حقا والله داخنا حما ولد الجسو دي مجيات تقتي ججو واللاس حقا والله تسيغو خنفر فيتي زيارو قبقبات ججو. أما اللي ماتي ورمنا خنا سنة هدومي فتشو برسيسو منا خيستي زورين سنة انكم تكاكبدي فكيناف اتيماني subiin durattis magriba boodaas ishaa'ii boodaas akkasuma duhaadhaas akkasuma sunnaa salaata leeyliitiis jechuudha. Mana kana keessatti waajiba qofa osoo hin taane sunnaan baratamuudha qabdi jechuudha. Oggaa haajaa qabaattee salaata haajaa istikhaaraa rakaa lamas ka salaatan mana keessatti warri manaa kun akka baratu barsiisuun abbaa manaatii fi haadha manaatiinis waan kanatti hojjechuun isaanirraa eegama jechuudha. طيب akkasuma warra manaatii firraa wanni eegamu jechuudha. Aayilaarraa wanni eegamu warra mana sanirraa wanni eegamu jechuudha. Warra manaarraa wanni eegamu rabbiin isaaniif hoggaa laaffise imala deemna yoo jaan akka umraafaa godhuudha. Akka gartee imaltuunis deemuun gartee umraa godhuudhaa fi waan hajjii ta'us hajjii واجبا سانرتو يو حجي واجبا قدرين جراتانيس عمراس يرو ربي ساني لافسه وجينيس قدو خنرا وان سانرا علماني سانرا براتن جچو إسانيس وان كان دلو قبان وان ربي ساني مجيسه جچو. طيب أكسم ماس منا خيس الترتيب ور منا خون قدته ماتي منا خون جچو guyyaa tokko godhatee yeroo fedhan gartee torbaanitti haa ta'u haati manaatii fi abbaan manaatii fi ijoolleen isaaniitis wal gargaaranii tartiibal manzilu tanziifi arra ati mana qulqulleessi boru ati mana qulqulleessi wal jaanii tartiiba mana fiitis qulqulleessuun barbaachisa hatta yoo dhaban torbaanitti guyyaa jummaallee haa ta'u jechuudha. Nyaataas godhuu barsiisuu ilmaanis akka gosoonii fi gartee neerumne intaltiinis nyaata godhuu bartu intala tiiktu gosoon taanetti intala yoo qabaate nyaata godhuu barsiisu dhiirallee haati nyaatas godhuu barsiisu jechuudha. Mana keessatti ijoolleen mana xaraguu haadhaaf ergamu abbaan manaatis goggodhatee ififis nyaata godhuu warraa wajjiin usraan hundi maatiin hundi wal gargaartee tartiibaan mana qulqulleessuunis kunis waan bareedaadha. Namni walii galanii jechuudha mana kana keessatti. Guyyaa tokko ilmoo yoo taate abalu ati guyyaa tokko abalu abbaa manaa yoo ta'e guyyaa tokko haadha manaa yoo ta'e deebi'anii mana qulqulleessu uffata haa ta'u nyaata godhuunis haa ta'u jechuudha. Ghaslul malaabisi namkan yoo mijaa'es huccuu dhiquunis humaan qabu jechuudha. Haadha rahaa goosisuun boqonnaa goosisuun barbaachisaadha jechuudha. Wal gargaaru qaba warri mana kana keessaa jiru manni mana imaanaa waan ta'eef abbaan manaatis mana keessatti qaddama. ilmoonni qaddamti haati manaani qaddamti ani maaltu naan gehe ani hojiin xiyyatanaan isaan biran jirtu jechuudha. Kana wal gargaaran jechuudha. Ta'wiid al-abnaa al-khaassa was-sigaar bisifatina madaakhil al-manzil ala ihtiraam al-kabiir. Ilmoo daa'ima dura dhalattu nama guddaa akka isiin kabajju barsiisu mana keessatti jechuudha. Akka nama guddaa kabajju barsiisu akka haadha abbatti tola ooltu wa birrul waalidayni haadha abbatti ka ilmoon tola ooltu barsiisu an tariiq al-mumaarasa garsiiftee jechuudha. Ati haadhateeti tola ooluudhaan ati abbaa keetti tola ooluudhaan ilmoon sirra laallattee asuma leenjii mana kana keessatti fudhachuu qabdi jechuudha. Ilmoon leenjii fudhattee qabaachuu qabdi. Ma aadaa tana aadaa arabaa keessatti araba kana wajjin namni taa'e wanni harkurraa ilmoon xiqqishoon amata lamaa abbaa gurbaan abbaa isaa dura mataa dhungateeti dhungadhu jaan jechuudha. Ni leenjisan. Ilmoon hoggaan abbaan haadha dhufe daftee mataa dhungatti.
haala kanarratti barachaa deemti jechuudha. Ilmootee mana keessatti ifiif abbaa kee qaddamtee abbaa kee gartee akkatti qaddamtu akka ati haadhatee itti qaddamtu laaltee daa'imni sirraa barachuu qabdi. Akka warra keessanitti ugaati tolo ooltu kama ellaanuu liqiidha liqiin siif galti jechuudha. Yeroo leenjiftee boruutis deebi'aniiti ilmoon tun tola sitti oolti. Ilmootee mana keessatti akka nama guddaa isiin kabaju barsiisu akka haadha abbaatti gartee tolatti oolan barsiisuu qaba jechuudha. تعويدهم على السلام عليهما أكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتي جولين أكن نمر السلام متوس برسيسو وتقبيلك هكا هركا ساني دونغت هركا ada bada jechu rufani barsiisu qaban jechu maalif akka gartee qaari isaanii gootu waan isaan itti ajajan waan diliin tahin waan gartee rabbin dallansiisun tahinitti il ogga ajajan ilmoon akka gartee ajaja kana fudhattee barattu mana keessa barsiisu jechu maalif ilmoo kana akkana jechu ta'wiidhum ala kayfiyati is'aadihima akka gartee isaan itti gammachiisan والبحث رها أكاد أبا جمتشوتي أركتن وان كن جولين تناكت جمتشيف تبرسيسو ورسم الابتسامة سيك إنسان غرتي أفان ساني تنوقات دفن درسيكو وكفولا غورات تندفن جيتشم دو جوليتنا توضيح الماني برسيسو داي ها صدركا أبا ترولون قبدو هماني برسيسو هجينيس جتشانيس المولين جيسون هذا أبا رايقم هذا أبان ilmaan isaanii leenjisuudha. Ifiifis wal kabajanii akka gartee ilmooleen booda isaan kabajuu ta'u. Maaliif haati yoonii fi hattuu taate ilmoon hattuu taate. Abbaan hattuu yoo taate ilmoon hattuu taate. Hattuu gaansiin jiru mana diinirra yoo guddatte amma dubartii akkana mana kanaa guddatte harkachuun ni jabaatti. Tan mana kabajaa qabu mana diinirraa deemu kana keessa guddatte takkanaa yoo harkatte akkasumas si wajji deemti. Abdii rakkanatti mana kanaa keessa guddate yoo harkatte dubartiinis akkasuma wajji deema jechuudha. Maaliif guddin leenjii guddisaa bareedu guddise warri diinirra guddisan akhlaaqa bareeda guddisan amala bareedaa irra guddise akkatti nama wajji jiraatu akkatti nama kabajan kanarratti nama guddate jechuudha. Yaa maashaallah namni kana guddate TikTok irratti suuraa si sheerin gootu dubartiin achirratti nagartu Facebook irratti nagartu maaliif naamusa irra guddate hayaa irra guddate hanarra guddisan jechuudha. Kudha sadaffaan du'a abbaan manaatii fi haati manaa ifiifis baratanii ilmaan isaanii barsiisuu qaban seenaa warra gartee ambiyoota seenaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkasuma seenaa bareedduu warra sahaabaa warra isaan jala deeme haala isaan itti turanii fi jireenya isaanii ilmoo barsiisuudha. Jireenya gartee warra du'in kana siingee warra gartee kana haala isaanii hubatanii barsiisuudha jechuun. Tayyib kaysaafu yeroo gartee isaan rafuu deeman oggaarrii baadhiyaatan san itti haasawanii barsiisuun yeroo kana beekama. Amma gariin ijoolleen gariin tayootti haasawanii waan dabre qissaa waan hin taane saniin taraftuu jira jechuudha. Waan akkanaatti haasawanii kanaan raffisuun bareeda jechuudha. Maaliif طيب زيادة العلم برنوت دبلتشو علمي برتشا ديمو آتي مناتيس أبان مناتيس إلمان سانيتيس خانا برتشو كمان جتشو كودا فرفان مايدا نياني وغارا دياتي يرو تجمو في عائلان بكتاكت نياتو ورماتي منساني بكتاكا نياتا غير را في أيام يرو غرتي سلاو ورتيغا namni oo dalagaa deeme wajji nyaachuun hin mijoone malee yeroo dalagaa irraa dhufanii wajji nyaachuun kamijjaa'u taate sun yoo guyyaa irraa illee wajji nyaachuun hin danda'amne dalagaaf jecha